Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya Kelloo miidiyaa irraa odeeffannoon irra farqaa qabnu kunooti. Gibira gabbaruu didde jechuun manni qonnaan bulaa gubachuu himame. Naannoo Oromiyaa bakka dararaan hawaasaa itti hammaate keessatti uummanni boqonnaa dhabuun itti fufe. Ta'ii takkaa seenaa keessatti dhaga'amee hin beekne yakki mirga namoomaa hammaataan hawaasa irra ga'u itti fufeera. Akka kanaan qonnaan bulaa jalaa gibira kaffaluu didde jechuun mana jalaa gubuu isaa gabaafame. Gabaasni viidiyoon deeggaramee miidiyaa hawaasaan qoodamaa jiru irraa akka hubatamutti qonnaan bulaan daaraa mana gubatee keessa taa'ee miira gaddaa yaada isaa ibsatu sababa gibiraa manni jalaa akka gubate himeera. Mana kanas milishaa maqaan isaa Dibaabaa Tolchaa jedhamu miseensota isaa waliin akka gube namni miidhaan irra ga'e kun himeera. Manni lama isa jalaa gubachuu fi kan ollaa isaa waliin manni sadii akka gubates namni kun himeera. Gibira hin kaffallu hin jenne maallaqa itti kennuuf osoo yaalanii akka humnaan mana jalaa guban namni kun hima. Yakka raawwataa jiru kana ilaalchisuun Jawar Mohammed fuula miidiyaa dhuunfaa isaa feesbuuka gubbaatti mi'ammeenya kana ilaalaa jechuun dararaa gahaa jiru kana ibseera. Gibira kaffaluu didde jedhanii qonnaan bulaa miskiina kana mana isaa qabeenya waliin jalaa barbadeessanii jedha. Tuni amma madaallii maalii mootummaa jedhamti. Shiftaan durii sunu safuu eeggatu qaba ture bar jechuun barreeffama isaa keessatti caqaseera. Namni miidhamaan kun qabeenya isaa uffannii fi midhaan daaraa akka duraa ta'e himeera. Oduu keenyatti aanuun Piroofeesar Mararaa Guddinaa namoota mootummaa ce'umsaa labsame balaaleffatan akeekkachiisaniiru. Dhibbanaa baa'oo fi kaafaa'oon waliin ta'uun marii gaggeessuu himamaa ture. Marii mootummaan qophaa'e jedhamu ka paartileen lamaan lakki mootummaan keessaan qabu jechuun haalan kun guutummaan guutuutti Oromoo biratti fudhataman arganne. Inumaa kaan meeshaa mootummaa ta'uudha yoo jedhan kaawwanaa immoo piroojeektii Abey saganteeffatee hojjetaa jiru milkeessuuf socho'uudhaa jechuun mormaniiru. Marii kana keessatti mootummaan ce'umsaa yeroo dheeraaf labsame milkaa'uu dadhabe ammas irra deebiin labsameera. Mootummaa kana keessatti qooda haa qabaatu jedhamuun waboon marichaan maqaa dhahamee jira. Ta'us waraanni bilisummaa Oromoo yaada kana kuffiseera. Akkasuma hayyoota Oromoo kata'an gidduutti yaada lama uumee jira. Kaan yaada kana deeggaruu fi kan mormuu gidduu jecha walitti daddarbachuun deemaa ture. Kana ilaalchisuun hogganaan KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa namoota marii kana gufachiisuuf deeman akka of qusatan jechuun akeekkachiisuu isaanii kaleessaa qabee miidiyaaleen gabaasaniiru. Dura ta'an KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa marii KFO fi ABO'n jalqaban gufachiisuuf warri yaalu gochaa isaanii irraa akka of qusatan hubachiisan jedhamuun gabaafame. Marii jalqabame jalqabbiitti kuffisuuf yaaluu caalaa akka bu'aa argamsiisuu qabutti tumsuutu irra wayyaa jedhan. Marii jalqabame jalqabbiitti kutuuf warri yaalu gochaa isaa irraa akka dhaabbatus akeekkachiisaniiru. Oduu itti aanuun hogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Ba'aa gargaaraa Komishinar Taarikuu Dirbaabaa hidhattootaaf meeshaa osoo daddabarsuu qabamee hidhamuuf gabaafame. Daldala meeshaa seeraan alaa akkan himataman qondaalonni waraanaa mootummaa nageenya Oromiyaa keessaa bu'uuf danqaa ta'uu keessatti qooda qabu ka jedhaman harkaaf harkatti meeshaa seeraan alaa wal harkatti to'achuu irra ga'u himame. Akka kanaan kaleessaa qabee miidiyaa hawaasaan waa'een hogganaa poolisii meeshaa waraanaa seeraan ala osoo daddabarsuu to'annaa jala oolee ijoo miidiyaa hawaasaa ta'eera. Namni maqaan isaa gargaaraa Komishinar Taarikuu Dirbaabaa lamuu hogganaa poolisii godina Shawaa Ba'aa akka ta'e qawwee kilaasha 7 fi rasaasa saanduqaan fe'ee osoo deemuu qabamuu isaatu himame. Namni kun wayita qondaalli ABO Battee Urgeessaa ajjeefametti diraamaa addaa akka waan lolaa maatiin ajjeefamee fakkeessuun OBN irratti yaada laachuun isaanii yaadatama. Ajjeechaa Battee Urgeessaa qindeessuu keessatti adda durummaan maqaan isaa kan ka'u hogganaan kun maatii fi namoota Battee waliin hariiroo qaban kijiba qindeessuun namoota 13 hidhuu isaa ibsamaa ture. Amma to'annaa jala oole jedhamu isaan wal qabatee dhimmoonni kun yaadachiifamuun miidiyaa hawaasaan qoodamaniiru. Akkasuma dargaggoo Azeb mana hidhaa keessaa baafamee ajjeefamuu isaa keessaas adda durummaan ga'ee baateera jedhamuun namoota hedduun qoodamaa jira. Azeb dargaggeessa kutataa yakkamtoota abbaa isaa haala suukanneessaan ajjeesan gumaa baate yoo ta'u haleellaa adda addaa sammuu namaa tuqu kan humnoota Amharaan irra gahaa ture hunda gumaa baafachuun kanneen yakka gara jabinaa maatii isaa irraan ga'an irratti tarkaanfii nama fudhatedha. Erga qaama poolisiin to'atamee booda seeraan gaafatamuun hafee ajjeefame. Haala gaddisiisaa garaa nama nyaatuun ajjeefamuu Azeb namoonni hedduun mormaniiru. Hogganaan poolisii Taarikuu Dirbaabaa jedhamu meeshaa seeraan alaa daddabarsuun shakkame kun yakkoota hedduu raawwachuu isaa ibsameera. Meeshaa seeraan alaa daddabarsuun daldala adda addaa gaggeessuu ka jedhaman qondaalota waraanaa mootummaa akka ta'an irra deddeebiin himama. Oduu keenya itti aanuun dhukkubni busaa bakkeewwan walitti bu'iinsi jiru naannoo Oromiyaa keessatti hammaataa jiraachuuf gabaafame.
addunyaa irratti waggaatti namoota dhukkuba busaa qabaman miliyoona 200 fi miliyoona 50f kanneen dhukkuba kanaan du'an namoota 600,000 ol keessaa gara 95 ka ta'an Afrikaa keessaa akka ta'e dhaabbanni fayyaa addunyaa yommuu ibsaa jiru kanatti Itoophiyaatti bakkeewwan walitti bu'iinsi itti hammaatan keessatti haalli busaa caalaa hamaa ta'uun isaa gabaasameera. Maddi oduu ajeensi Firaansi Pirees akka gabaasetti naannoo Oromiyaa keessatti lola waraana mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiruun bara 2018 kaasee tajaajilli gargaarsa fayyaa garmalee jeeqamee jira. Ganda xiqqoo lixoo naannoo Oromiyaatti argamuu fi lalistuu Loophii jedhamu keessaa namni jiraataniif Lammaa Tafarraa ka jedhamu dhukkuba busaa kanaan ijoolleen isaanii 4 akka jalaa du'an ibsuu isaanii ka gabaase maddi oduu ajeensi Firaansi Pirees bara darbe baatii amajjii irraa hanga onkoloolessaa gidduutti Itoophiyaatti namoota dhukkuba busaan qabaman gara miliyoona 7.3 fi kanneen du'an 1,157 akka ta'an dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO'n galmeessuu isaa eereera. Bara 2023 lakkoofsi namoota dhukkuba busaatiin du'anii keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti dachaadhaan dabaluu isaa kan ibse maddi oduu kanaa kanaas obsiise Daayirektarri Hospitaala Waliigalaa Najjoo Laggasee Bulchaa akka ibsanitti waggoottan 3 darban keessatti dhukkubichi dabalaa deeme bara 2023 akka 2024 tti dhukkubsattoota 26,000 hospitaalicha keessatti yaalaman keessaa 70 akka ta'an kanneen dhukkubni busaa isaan qabe yoo ta'u sanaan dura 20 caalee akka hin beekne ibsaniiru. Itoophiyaatti qindeessituu dhaabbata dooktorota daangaa hin qabne ka ta'an Raachel Seguyi dhibeen busaa bara 2024 biyyattii keessatti mul'ate yeroo kamiyyuu qacaaluudha jedhanii barri itti aanu immoo caalaa hamaa ta'uu akka danda'u akeekaniiru. Dhaabbanni misoomaa addunyaa Yuunaayitid Isteets USAID'n gargaarsi isaa addaan cituun isaatiin kan ka'e balaan busaa fi dhukkuboota daddarboo biroo akka dabalaa deemu maddi oduu ajeensi Firaansi Pirees haasofsiise Dr. Nureddin Luuqee Oromiyaa irraa ibseera. Mootummaa Yuunaayitid Isteetsis kanaan dura maallaqa waggaa waggaadhaan arjoomu keessaa gara 140 akka ta'u to'annoo fi qorannoo dhukkuba busaatiif kan oolaa ture akka ta'es gabaasamee jira. Oduu itti aanuun Itoophiyaatti dhaabbilee hawaasaa uggurri irra ture irraa kaafamuu dhaga'ame. Abbaan taayitaa dhaabolee hawaasa siviilii Itoophiyaa dhaabolee mirgoota namoomaa ilaalchisee hojjetan 4 irratti yeroo adda addaatti uggura kaa'ee kaasuu isaa ibsa baaseen beeksiseera. Dhaabbileen kun kanaan dura kaayyoo hundeeffamtaniin ala sochootaniittu akkasumas walaba miti kanneen jedhuu fi seera cabsitaniittu jechuudhaan gumii mirga namoomaa Itoophiyaa, Waaltaa falmitoota mirgoota namoomaa Itoophiyaa, Waltaa mirgaa fi guddina dimokiraasii fi kan ogeessota seeraa akka mirgoota namoomaa irratti baatileedhaaf uggura kaa'ee ture kaleessaa jalqabee akeekkachiisa waliin kaasuu isaa ibsicha irratti tuqameera. Kanneen uggurri kun irraa kaa'ame keessaa tokko ka ta'e dhaabbati hangafa ta'e gumiin mirga namoomaa Itoophiyaa baatilee 2 oliif erga cufamee booda dheengadda hojiitti deebi'uu isaa beeksiseera. Daayirektarri olaanaa gumii mirga namaa Itoophiyaa Tasfaayee Gammachuu yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin waajjira isaanii haadhoo dabalatee waajjiraaleen dhaabbatichaa hundi hojiitti deebi'aniiru jedhan. Waggoota 33 dura fulbaana bara 1984 kan hundeeffame gumiin mirga namaa xalayaa muddee 14 darbe barreesseen himannaa yeroo sanatti dhiyaate haaleera. Egaa uggurri kun kaa'ame as waajjira abbaa taayitaa waliin irra deddeebiin marii taasifamaa akka ture daayirektarri gumii mirga namaa obbo Tasfaayee Gammachuu abbaan taayitaa sun qabxii ijoo inni kaase ibsaawwan isin baastan hiika addaa biraa qabaachuu ka danda'udha yeroodhaan kan ba'an miti ka jedhu ture jedhan. Akka amantii keenyaatti dhimmoota irratti adda addummaan ilaalchaa jiraachuu hubanni jechuun itti dabalanii dubbataniiru. Oduu itti aanuun mooraa baqattoota Keeniyaatti argamu keessatti dhukaasa poolisoonni bananiin baqattoonni 4 madaa'uu ibsame. Yeroo ammaa kana kaampii baqattoota Kaakumaa ka Keeniyaa keessatti argamu hanqina nyaataaf dhabiinsa bishaanii hamaa keessa akka jiru maddeen oduu garaagaraa gabaasaa jiran. Haalli baqattoota achiis yaachisaa ta'uu isaa ibsame. Inumaa baqattoonni kaampii kana keessa jiran waan nyaataaf bishaan dhugaatii dhabuun gidiraa argaa jiru jedhan. Akkasuma meeshaa yaalaaf qoricha gahaa dhabuurraa kan ka'e rakkachaa akka jiran gabaafameera. Kaampichatti dhaabbilee fayyaa humna ittiin yaalan dhabuu himame. Qoricha muraasa kuusaa keessaa qabaniin dhukkubsattoota yaaluuf wallaansoo itti ta'aa jiraachuus himaniiru. Maddi oduu Associated Press akka gabaasetti biyyoottan adda addaa irraa gara biyya Keeniyaa dhaqanii mooraa baqattoota Kaakumaa jedhamu keessa qubatanii ka jiran sababa reeshina nyaataatiin wal qabatee mormii kaasaniin poolisoota wajjin walitti bu'anii dhukaasa poolisoonni raawwataniin namoonni 4 madaa'aniiru. Baqattoonni Sudaan Kibbaa, Itoophiyaa, Burundii fi Koongoo irraa balaa uumamaa fi walitti bu'iinsa baqatanii gara Keeniyaa dhaqan kumaatamaan lakkaawwaman wiixata darbe mormii kan kaasan dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaan midhaan nyaataa WFP'n hanqina baajetaa irraa kan ka'e dhiyeessii nyaataa akka hir'isu erga beeksisee booda akka ta'e beekame.
sagantaa nyaataa addunyaa ji'a muddee darbee keessa akka beeksisetti biyyoottan deeggarsa kennan gargaarsa isaanii waan hir'isaa jiraniif fedhii namoottan gargaaramanii guutuu akka hin dandeenye beeksiseera. Yeroo sana midhaan nyaataa inni of harkaa qabu 45 qofa akka ture himeera. Waggoottan afran darbanii kaasee akka hanqina baajetaa qabu kan ibsaa ture sagantaa nyaataa addunyaa sababa pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp gargaarsa biyya alaa dhaabaniif baajeta dhabuudhaan kaka'e waajjira isaa biyya Afrikaa kibbaatti argamu cufuu isaa wiixata darbe beeksisee jira. Keeniyaan yeroo ammaa mooraawwan kanneen gargaarsa biyya alaa irratti hundaa'anii jiran gara qubsuma qubachiisuutti ceesisuuf hojjechaa akka jiru yoo ta'u, bakkeewwan waggoottan dheeraaf mooraa baqattootaa turan Kaakumaa fi Dadabiin gara bulchiinsa magaalotaatti akka geeddaraman taasisuun isaa beekameera. Oduu itti aanuun naannoo Amharaatti konkolaattota saliixa fe'an irratti dhukaasa banameen konkolaachisaan tokko ajjeefame, konkolaattonni 6 barbadaa'anii. Naannoo Amharaatti konkolaattota fe'umsaa 15 saliixa fe'anii Gondor irraa gara Baahirdaar imalaa turan irratti dhukaasa banameen konkolaachisaan tokko yoo du'u, konkolaattonni 6 ol saliixa fe'an waliin guutummaatti gubachuu isaanii jiraattota wabeeffachuun maddi oduu kana Addis Istaandardi gabaase. Jiraataan nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin dhaabne gaafatan tokko akka madda oduu kanaatti himanitti haleellaan kun jimaata darbe guraandhala 28 bara 2025 ganama naannoo sa'a 3tti naannawaa Xaaraa Gadam jedhamutti raawwatame ture. Akka jiraataan kun jedhanitti yeroos raayyaan ittisa biyyaa konkolaattota saliixa fe'anii deemaa turan eegaa turanii fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti dhukaasa uumameen walqabatee konkolaattonni fe'umsaa hedduun gubachuu isaanii dubbatan. Akkasumas dhukaasa kanaan konkolaachisaan tokko akka ajjeefame eeruun konkolaachiftoonni miidhaman hedduun akka jiran akeekan. Haa ta'u malee lakkoofsa konkolaachiftoota miidhamanii fi hospitaala kam keessatti yaalamaa akka jiran hin ibsine. Jiraataan biraan madda oduu kanaatti himan haleellaan kun jimaata darbe raawwatamuu himan. Taateen kun godina Gondor kibbaa fi magaalaa Baahirdaar gidduutti kan argamtu magaalaa Addis Zaman bakka addaa Xaaraa Gadam jedhamutti raawwatame jedhan. Itti dabaluunis walitti bu'iinsi humnoota mootummaa fi hidhattoota faannoo naannoo sanatti gaggeeffamaa jiru irra deddeebi'ee kan mul'atu ta'uu fi kanarraa kan ka'es namootaa fi qabeenya irra miidhaa guddaan ga'aa jiraachuu himan. Konkolaattonni hedduun gubataniiru. Konkolaataan tokko qofti yoo xiqqaate saliixa kuntaala 400 fe'eera. Har'a yoo xiqqaate saliixiin kuntaalli tokko birrii 14,000 gurgurama. Konkolaattota kana hundaa yoo baay'ifne qabeenyi miliyoonaan lakkaa'amu barbadaa'eera jedhan. Itti dabaluudhaanis taatee jimaata darbe mudateen konkolaattonni fe'umsaa 6 ol gubachuu ibsuun dhimmicha waan baay'ee gaddisiisaa ta'uu isaa himanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraa of harkaa qabnu kanaan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii Keelloo miidiyaa fi waliin turtii gaarii.